Oolmaa sharafoota maallaqaa guyyaa har'aa meeqaan akka jiranii fi maalirraa akka ga'e waliin ilaalla jechuudha. Egaa biyyoota kanneen akka Egyptian Pound fi Turkii Riilee akkasumallee Kuwait Diinaarii fi Dubaay Diraam, Saudii Riyaalii fi Swiss Firankii kanneen akka Ameerikaa Doolaarii fi Kanaadaa Doolaar, Awustiraaliyaa Doolaarii fi Israa'el Shikil, Indiyaan Ruppii fi Joordaan Diinaar, Bahriin Diinaarii fi Yemen Riyaal akkasumallee biyyoota hedduu kan of keessatti qabatan jechuudha. Yoo yaa harka fuunee nagaan araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Egaa namni mana kofaa haaraa taatan har'a subscribe gochuun like share gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Kanattaan sun guyyaa har'aa sharafni meeqaan akka jiru maalirraa akka jiru waliin ilaalla. Egaa akkuma beekamuuf akka baratame kallattii lamaaniin kan ani isinii fidu karaa gabaa gurraachaa fi karaa baankii. Baankii keessaa immoo karaa nigdi baankii Commercial Bank of Ethiopia kan jedhudha. Dabalataan immoo guyyaan har'aa Febraalii 25 baatii 2025 jechuudha. 2026 jechuudha. Ameerikaa doolaar irraa yoon isinii ka'e Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa 191 tuqaa 18 oolee jira. Akkuma beekamu sharafni egaa qannasee argamee jira ramadaana fi soomana kiristaanaas keessas jechuudha. Xiqqoo qannasaa deemee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153 tuqaa 0 yookiin duwwaa'an oolee jira. Akkasuma immoo obboleewwan kiyya Joordaan jirtan Joordaan keessatti doolaarri isinii kennamuu fi tootaalumatti immoo Beeruutii warri jirtan immoo Ameerikaa doolaar irraa dhaggeeffatadha. Doolaarri yeroo hedduu gosa sadiidha. Ameerikaa doolaar, Kanaadaa doolaar fi Awustiraaliyaa doolaar. Kan isiniif miindaa keessan isinii kennamu immoo Ameerikaa doolaaridha jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaan doolaaridha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 135 tuqaa 19 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo 106 tuqaa 38 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 135 tuqaa 37 oolee jira. Akkasuma Kanaadaa doolaarri tokko karaa baankiidhaan immoo 110 tuqaa 11 oolee jira. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 247 tuqaa 50 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Swiss Frankiin tokko 194 tuqaa 87 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Chaayinaa Heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27 tuqaa 68 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa Heewaan tokko 21 tuqaa 74 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4 tuqaa 27 oolee jira. Akkasuma Egyptian Poundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3 tuqaa 54 oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 225 tuqaa 93 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo guyyaa har'aa Yuuroon tokko 181 tuqaa 29 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 19 tuqaa 17 oolee jira. Inni itti aanu Omaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 497 tuqaa 95 oolee jira. Inni itti aanu Paawundi Sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 258 tuqaa 49 oolee jira. Akkasuma Paawundi Sterlingiin tokko karaa baankiidhaan immoo 203 tuqaa 47 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Kuwait Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 625 tuqaa 25 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuwait Diinaarri tokko 492 tuqaa 16 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay Diraamii. Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 52 tuqaa 8 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Dubaay Diraamni tokko 41 tuqaa 66 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50 tuqaa 99 oolee jira jechuudha. Akka gabaa gurraachaatti
50.99 yoo ta'e garuu akka warri daldalaan achirraa himanitti yookiin immoo daldaloonni naannoo Saawudii kan erganitti immoo akka baay'ina maallaqa keessanii yookiin immoo guddina maallaqa keessanii iskeelii isaatiin jechuudha. Kanaafuu maallaqni gadi qannasee jira. Warri birrii baay'ee qabdan hanga 22tti ol ka'ee jira. Yeroo gadi ol jedhu yeroo sharafni ol guddatu hin qannasa jechuudha. Kanaaf birriin Saawudii tokkoon isaa birrii Itoophiyaatti 46 ta'ee jira. Namni birrii baay'ee qabdanillee jechuudha. Akkasuma immoo namoonni immoo birrii xiqqoo qabdan hanga 22 adiitti siqee jira jechuudha. 22 adii jechuun hanga riyaalli Saawudii tokkoon isaa 45 adii fi hanga 45tti illee kan erganillee ni jira jechuudha karaa gabaa gurraachaatiin. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko guyyaa har'aa 40.80 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 51.1 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 60.54 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan Ruuppiidha. Indiyaan Ruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.81 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 269.82 oolee jira. Inni itti aanu Bahreen diinaaridha. Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 509.20 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.65 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata jechuudha. Viidiyoo koo hanga dhumaatti daawwachuu hin dagatina. Akkasuma immoo namoonni viidiyoo koo daawwattan immoo quba keessaniin immoo laayik gochuu hin dagatina isiniin jedha. Turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.